Imalli jiruuf jireenya Qur'aana wajjin bareeddiin karaan keenya nuuf toluudhaaf irra deemu kan sadandiin barannee dhalootaaf laannaa kalama Rabbus Samadiin gaddisni barnoota keenya hunoo marka durriyaadiin barannee dhalootaaf laannaa kalama Rabbus Samadiin gaddisni barnoota keenya hunoo marka durriyaadiin imalli jiruuf jireenya Qur'aana wajjin bareeddiin karaan keenya nuuf toluudhaaf irra deemu kan sadandiin barannee dhalootaaf laannaa kalama Rabbus Samadiin gaddisni barnoota keenya hunoo marka durriyaadiin barannee dhalootaaf laannaa kalama Rabbus Samadiin gaddisni barnoota keenya hunoo marka durriyaadiin Qur'aanni kitaaba guddaa jecha Rabbiin nuuf laaffiseen ragaa ittisa baaxilaan kan shirkii nurraa kuffiseen kan hikmaan isaa hin dhumneen qarooman waa hunda durseen namuu hanga Rabbiin fedheen irraa dhuugee wal obaaseen qarnii kudha afur guutuun dhaloonni waliif dabarseen haala zaabanaatti wajjin sharhimee kan rabbarreesseen adawwiin ittuma jira balleessuuf yoom takka ciiseen hanguma isaan lafaan guddatee isaan garsiiseen adawwiin ittuma jira balleessuuf yoom takka ciiseen hanguma isaan lafaan guddatee isaan garsiiseen akka weel kaa'annaniitiin kan qoraafame urgaa'uun Qur'aanaan urgeessiteen dhaloota lafaa ol yaa'uun imalli jiruuf jireenya Qur'aana wajjin bareeddiin karaan keenya nuuf toluudhaaf irra deemu kan sadandiin barannee dhalootaaf laannaa kalama Rabbus Samadiin gaddisni barnoota keenya hunoo marka durriyaadiin barannee dhalootaaf laannaa kalama Rabbus Samadiin gaddisni barnoota keenya hunoo marka durriyaadiin arra guyyaan guyyaa eeybaan tan warra Qur'aana fiteen warra bakka jiru beekeen qalbiin isaanii dammeeyteen warra dukkana wallaalaan imaanii sammurraa hayteen rahmata Rabbii guddaasan fuute keeysa isaaniiteen fadhii lubbuudha shawwadeen shayxaana aarsee qixaaxeen laga imaanaatu jisaan limee keeysa duraaliteen yaate isaan keeysa baateen hadhooytuun wallaalaa beeyteen baga gammaddan hundinuu lafaatiin tantee argiteen yaate isaan keeysa baateen hadhooytuun wallaalaa beeyteen baga gammaddan hundinuu lafaatii tantee argiteen yaa shifaa'u lilquluubiin yaa tabiiban lijasadiin nahnu haqqan nuhibbuka kalama Rabbus Samadiin bika ala mahajjatin taani khaaraa guddaarrattiin si barreessitti hojjechuun milkiin gandalachuu jirtiin bika ala mahajjatin taani khaaraa guddaarrattiin si barreessitti hojjechuun milkiin gandalachuu jirtiin imalli jiruuf jireenya Qur'aana wajjin bareeddiin karaan keenya nuuf toluudhaaf irra deemu kan sadandiin barannee dhalootaaf laannaa kalama Rabbus Samadiin gaddisni barnoota keenya hunoo marka durriyaadiin barannee dhalootaaf laannaa kalama Rabbus Samadiin gaddisni barnoota keenya hunoo marka durriyaadiin barachuun beekuu hin ibsu yoo beekan malee barnoota wallaalaanuu samal ja'a beekan beekumsa dubbata mee wahin isin gaafadha beekan eenyu ta'uu beeytan arra naamuu yoo haasa'u
beekana matti fakkaatan beekamtii yoo jettan garuun namni waan baay'een argatan waan ati ittiin beekamtirraan rabbi maal faadha jaallatan yoo haqaa rabbi hin beeyne akkamiin beekaa ja'amtan warra rabbi isaa sodaatu beekaa jechuun ulamootan yoo haqaa rabbi hin beeyne akkamiin beekaa ja'amtan warra rabbi isaa sodaatu beekaa jechuun ulamootan akka weelka aannaniiti kan qoraafame urgaa'uun qur'aanaani urgeessite dhaloota lafaa ol yaa'uun rabbiin jannata haa godhu qubsumaatee guyyaa borii galata guddaadha qabda yaa ustaaz Abu Maahiriin rabbiin jannata haa godhu qubsumaatee guyyaa borii galata guddaadha qabda yaa ustaaz Abu Maahiriin imalli jiruuf jireenya qur'aana wajjin bareeddiin karaan keenya nuuf toluudhaaf irra deemu kan sadandiin barannee dhalootaaf laannaa kalama rabbu samadiin gaddisni barnoota keenya kunoo markazul riyaadiin barannee dhalootaaf laannaa kalama rabbu samadiin gaddisni barnoota keenya kunoo markazul riyaadiin markaza qur'aana raabsuun taa'ee gamana gamasiin jajjabaadhu galatuumiin jabaadhu diinsa barsiisiin dukkana wallaalummaadha gaheetiin nurraa buqqaasiin akka laamuu hin deebine baasii nurraa qulqulleeysiin yaa rabbii markaza kana sadarkaa isaa ol guddisiin adbartaa isii godhiitiin addunyaa guutuu beeksisiin hamiilee isaanii jabeeysiin yaa rabbii hoo gammachiisiin xiqqoo fi guddoo isiitiis adawwii isaa dhabamsiisiin hamiilee isaanii jabeeysiin yaa rabbii hoo gammachiisiin xiqqoo fi guddoo isiitiis adawwii isaa dhabamsiisiin yaa shifaa'u lilquluubiin yaa tabiiban جسدي نحن حقا نحبك كلام رب الصمد بك على محجة تاني خارا قدرة سيبري ستي هججون ملكين قندلجو جرتين بك على محجة تاني خارا قدرة سيبري ستي هججون ملكين قندلجو جرتين جماعة مركزا خنا قرنا بكنا هندمتم ليرا في دالا خيسانين والرئاس كي سبارتم أمير رالي بكورين فدين جد من قالتم فتم ورا لفاء رنين وقبار خنا قتم هجي باردة هجة ربني سنها جالتم أكاهو جنتي سنجمتين فلدورا في ستي ففتم tokkummaa teessan jabeessan barnoonni akkatti fuftum isin hundi gammachuudhaan nuuf jiraadha umrii dheertuu tokkummaa teessan jabeessan barnoonni akkatti fuftum isin hundi gammachuudhaan nuuf jiraadha umrii dheertuu akka weelka aannaniiti kan qoraafame urgaa'u qur'aanaani urgeessite dhaloota lafaa ol yaa'u malli jiruuf jireenya qur'aana wajjin bareeddiin karaan keenya nuuf toluudhaaf irra deemu kan sadandiin barannee dhalootaaf laannaa kalama rabbu samadiin gaddisni barnoota keenya kunoo markazul riyaadiin barannee dhalootaaf laannaa kalama rabbu samadiin gaddisni barnoota keenya kunoo markazul riyaadiin imalli jiruuf jireenya qur'aana wajjin bareeddiin karaan keenya nuuf toluudhaaf irra deemu kan sadandiin barannee dhalootaaf laannaa kalama rabbu samadiin
قدسني برنوتا خنيا خونو مركز الريادين بارني دالو تفلنا كلام رب الصمد قدسني برنوتا خنيا خونو مركز الريادين قدسني برنوتا خنيا خونو مركز الريادين